Kabut anjiru jedhe fil. Anaaf silee baadhatanii nu naa galanii biyya galee wal bunnuu yulaata. Akkasaa goonu mari'annee jalaan. Baadhatanii nu naa deebanii. Asirra namni kino sheer godhee naantanii godhee jalaan hin qaadnu waan akkanaan. Jala wayya dhugaatti. Ati waa nama kadhachuu kana ni beektaare. Thank you after school ta'e. Thank you dhugaa rabbi. Galata ulfaadha. Guys, bakka nish bakka akkanattu asirratti osoo dhaabne amma siilatta afaan taappillaa hin gee. Okay. Wajjin ta'uu garuu re'een sun yoo citte waan himnaa hin jiraan. Harreen lama qaba wallahi harree afur bite keessaa lama duute jedhanii harree lama qaba. Lamaan osoo gurgurreetiin waan barbaanne godhanna wallahi waa takka yaadin. Takka kuma kudhan baafti takka kuma kudhan baafti kuma 20 qaba jechuudha waa takka yaadin. Tiyyallee lukkuu hatanii heddi bakka hin jiraan kino re'een matana gurguree. Waa takka yaadin. Wallahi takka dheengadda duute jedhanii. Gurguratan. Wallahi guys yaadda. Obboleessi kiyya kan gabaa tokko kan rabbiin cahu jedheentu jira. Kan mallaqa jaallattu isa gurgurate. Hin duune jedhan wallahi. Oduu dhaga'ee ganda bilbilee gaafadhee jennaan. Wallahi harree duute naan jedhina erganii suura maxxansiisan hin duunedha wallahi. Hin gurgurate. Yaa nadhaa jumma aamin jedha hundi keessaniyyuu. Yaa rabbii kiyya gooftaa kiyya yaa rabbii yaa Allah du'ateenna shahadaa. Bultii teenna halaala yaa rabbii kiyya nu godhe. Yaa rabbi jaarsa gannu dhaabu yaa rabbi jaarsa bultii teennaaf ta'u kan akka haadhaatitti nu qabatu kan akka abbaatitti nu qabatu yaa rabbii kiyya nuuf godhe yaa rabbii kiyya kan manurraa nyaatee kan manurraa fixee kan mallaquma barbaadaadhaaf jireenyuma isaa sirreeffachuudhaaf oolii bultii isaa sirreeffachuudhaaf yaa rabbi sitti deemu yaa rabbi nurraa qabe gooftaa kiyya hin dandeetta yaa rabbii kiyya yaa Allah. Yaa rabbi bakka geennetti rifeensa bobaa jalaa nu godhi. Yaa rabbi bakka dhanne mana haadhateenyaa nu godhi. Bakka dhaabanne mana haadhateenyaa nu godhi. Yaa rabbi kiyya gooftaa kiyya sattaroo kiyya qaraa akki hojii kennaa baay'eedha. Akki dalaggaa teennaa baay'eedha. Akki oolii bultii teennaa baay'eedha. Akki haasaa kennaa baay'eedha. Waa hunda qati nu goote hunda akka waan ofii godhanneeti haasofna. Yaa rabbi kiyya qaraayyuu qowwa makeetiin nu qabdee nu deemarta yaa. Xaasee dhufuudhaan waan ofii adda addaa hin jiru jaalala kan kee kana wallahi xaasee dhufuudhaan baaraan. Baaraani. Bakka garuma ta'e ni garuma kaayiroo nama fidu. Baarriin jiru barra kaayiroo. Garamiin deeman qofa. Xiyyaara qofa. Birrii meeqa fixan? Akkasii akkuma 300. Qallaalee garuu. Ati gisee maal jettaan seeta maasariidha. Kaayiroo deemee jettaan fuudhan jettuurraan. Kaayiroo deemee kaayiroo irraan. Kanaadaa sisma Ameerikaa seenan jedhani achirraa Ameerikaa seenuudhaaf deemsa guyyaa tokkooti jedhani ijoolleetu jira achi deemuu barbaada jetteeti asii gurguranii waan qabani. Kachidha achitti. Yaa akkasii deemsa guyyaa takkaati deemsa sa'a 8 naan jedhan jettaan. Naan jedhanii osoo seene akkasii jettanii dhiyootee kunuuta samoona kana deemaartu jira. Na ta'eera wallaa gorsi kan kee na ta'eera. Yaa akkasii Saba bareeda malee. yaa akkasii. Silkiin ati qabattu maali sila? Saamsingii. Saamsingii Itoophiyaan jirti. Bakka hin jiraame saamsingii mataa normaali. Waa takkatu yeroo baate siigaleen immoo saamsingii Itoophiyaan jirti gaayis. Saamsingiin hin jirtu hin jirti wallaa Itoophiyaa. Takka maali? Maqaan isii maal afaan nama ta'a? Naabituu fi haraan barbaachisu wallaa irraa akkati. Teknoo eeyyaa teknoo beekaa yaa. Teknoo bichaan hin jirtu wallaa baay'ee jira silkiin. Silkiin guddaani wannoon isiidha birri isii guddaa. Mee silkii qabu? iPhone. iPhone meeqa jedhama Itoophiyaa? Akkuma 40 jira, akkuma 90 jira, 100 jira, 180. 180. 180 jechuun doolaara 2,000. Inshallah gaafa sargii kennaa sii bita.
yoo biyyallee jiraanne yoo asillee jiraatte. Meesuma si kaadha. Asmoo as. Akkuma sitti tola na kaayi. Qalbii maa si kaadha. Tamachaa malee bakkeen marga. Waan ofii adda addaan jiru jaalala kan kee kana wallaahi xaasee dhufuudhaan baaraan.